Mee seenaa ajaa'ibaatiin dhaggeeffadhu seenaa kaan namatti toltu dubbi seenatti tollaan afaan keenyaan isiniif qoode madarsaa mana barumsaa islaamaa tokko keessatti barsiisaan tokko biyyee jannataa peestaala keessatti fidaa jechuun barattoota isaatiif asaayimentii ajaa'ibaa kenne. Asaayimentiin kun hojii manaa akkaan jabduudha turte. Guyyaan beellamaa yoo gahu barsiisaan akkuma pireedii isaa xumureen asaayimentii fiddanii jechuun isaan gaafate. Barattoonni hundi hin agarre jaanii deebisan biyyeen jannataa duniyaa irra jirti silaa jaanii ajaa'iban. Garuu barataan tokko barsiisaa kiyya ani fideera jedhee biyyee peestaala guutuu itti kenne. Hoggaa kana barsiisaan ajaa'ibee eessaa fidde jedhee gaafate. Barataan kun sadiisa irraa jannanni miila haadhaa jala jira jechuu nu barsiistee turte anis miila haadha xiyyaa jalaan hammaaree fide jechuun deebii ajaa'ibaa tana isaaf deebise. Maasha Allah agartanii dhugatti jannanni miila haadhaa jala jira. Haati jannata duniyaati. Haadha xiyyaa fi teessaniis duniyaa irratti umrii dheertuu akiratti jannata rabbii haa kennuuf. Egaa dhaggeeffattanii warra irraa fayyadamtan rabbi nu haa godhu. Chaanaala kana sheer sabskiraayib godhaa. Nu hordofaa viidiyoo kana laayikii sheer godhaa daawwadhaa koomentii jala yaadaa fi waan qabdan yaada qabdan koomentii jala nu kaayaa. Galatoomaa nagaan tura.